Mooriinoodhaan dhiibamee Gaardiyoolaaf harka mirgaa kan ta'e Keevin De Bruyne eenyu? Taphataan akka callisuu hin beekamu. Parsantii 99 callisee hojii isaa hojjeta. Yoo dubbate ammoo kallattii dubbachuun waan beekamuuf abidda buusa. Leenjisaa yookaan taphattoota kan gammachiisuuf yookaan maal naan jedhu jedhee bira qabanii dubbachuu hin beeku. Joseen Mooriinoo daa'ima ganama balbala namatti reebuun boos waliin wal fakkeessu. Gaardiyoolaadhaaf ammoo harka mirgaati. Hiriyoota hin baay'isu. Tarii hiriyyaa isaa dhiyoo kaadhimaa isaa waan irraa fudhateef ta'uu mala. Jireenyi isaa maatii isaa fi kubbaa miilaati. Taphataan urjii Beeljeemii fi Maansiitii Keevin De Bruyne kubbaa miilaa fi kubbaa miilaan ala jireenya taphatichaa waliin haa ilaalu. Imala kubbaa miilaa Keevin De Bruyne. Keevin De Bruyne Beeljeem qarqara magaalaa Geent bakka Roon jedhamutti dhalate. Keevin De Bruyne akaadaamii Jeenk keessatti guddachuun taphataa kubbaa miilaa jabaa biyyattiin oomishte keessaa tokko ta'e. Umuriin isaa waggaa 14 Jeenk kan gale Keevin De Bruyne sarara gidduu, cinaa, fuulduraa fi duuba taphattoota sarara duraa ta'uunis taphachuun beekama. Taphatichi dirree keessatti galchii malee bakka leenjisaan isaa barbaadetti kubbaa miidhagsee taphachuu danda'a. Gaazexeessaan Shaampiyoonsii Ispoortii jedhutti dhiyeenya akka dubbatetti ijoollummaa isaa irraa jalqabee Keevin De Bruyne barfachuu hin jaallatu. Amala isaa kun shaakala kubbaa miilaa qofa osoo hin taane mana barumsaa keessatti hedduu beekama. An takkaa barfadhee mana barumsaa taahee bakka shaakalaa gahee hin beeku. Yoo konkolaachiftoonni baasii fincila geggeessuuf hojii dhaabanillee ani saayikilii fudheen dursee baheen achi ga'a. Yeroo barattoonni barfatan dhufan faa hedduu nama aarsa. Yaada kee waan ta'uuf waan baay'ee jibbudha jedha. Bara 2012 akka lakkoofsa Awurooppaatti ture. Taphataan ol adeemaan yaada isaa ifatti dubbachuun beekamu yuuroo miliyoona 8 ta'uun Chelsea kan gale. Sanaan bara 2012 hanga 2013 ergisaan kilaba Jarman Werder Bremeniif taphate. Waggaa tokko booda yoo gara Chelseaatti deebi'u leenjisaan kilabichaa yeroo sanaa Josee Mooriinoon yeroo taphaa gahaa kennuufii didan. Josee yeroo waa'ee Keevin dubbatu daa'ima nama aarsu ture. Shaakala irratti jabaa hin ture garuu taphachuu barbaada. Obsa hin godhanne malee an akkaan turu barbaadeen ture jedhan. Keevin De Bruyne waan Joseen isaan jedhu yoo dubbatu istaatiksii taphattootaa nutti agarsiisee keessumaa warra sarara gidduu taphatan galchii meeqa akka lakkoofsisanis kubbaa meeqa akka mijeessanii kennan kubbaa komookanii darban diriibilii jedhamu kubbaa fageenyatti kallattii isaa eeguun kennan. Kana booda mee kana keessaa eenyutu hanga taphattoota kanaanii milkeessaree jechuun nu gaafata jedha. Yeroo sana bakka isaa bu'aa jedhamee kan Keevin De Bruyne Chelseaaf gale Frank Lampaardtu sarara gidduu Chelsea taphata ture. Kanumaan Keevin De Bruyne akkuma amala isaa kallattiin Joseef akkas deebise hima. Dhiifama kun waan nama amansiisu miti. Ani taphataa xiqqoo taphadhee akkamiin ati taphattoota tapha hedduu taphatan waliin waan dirree keessatti hojjenne lakkoofsa wal bira qabdee nu dorgomsiista jedha. Kun sirrii miti. Kanumaan Mooriinoon waa'ee shaakala jabaatanii hojjechuu yeroo carraa argattu waan guddaa agarsiisu natti hime adda baane jedha. Mooriinoon akka Keevin Chelsea gadhiisu hin barbaadu ture. Garuu Keevin De Bruyne guyyaa sana jalqabee hanga taphattoonni kunniin taphatanii quufanitti bakka nuuf dhiisanitti hin eegu jechuun kutatee Chelseatii ba'e. Daa'imni boo'uu jaallatu ganama dhufee balbala biiroo natti rukute. Yoo hin taphanne ani Chelsean gadhiisa jechuun natti boo'a ture.
Kanumaan Keevin De Bruyne paawundii miiliyoona 21 ta'uun kilaba Jarman Wolfsburgitti gurgurame. Ji'oota 18 qofa achi ture. Taphataan jabaa Bundesliigaa bara sanaa ta'uun filame. Yeroo kana Jurgen Klopp Borussia Dortmundin leenjisa turan. Taphaticha gara Dortmunditti fudhachuuf halkanii guyyaa ergaa gabaabaa fi bilbilaan hafuura kutaa turan. Mata jabeessaa fi kutataadha. Kilabiin ijoollummaa isaa Genk jedhamtu keessatti leenjisaa isaa kan turan Frank de Lion guyyaa tokko shaakala booda dirree qulqulleessi jennaan akka dide yaadatu. Dubbii keenya irratti Keevin De Bruyne waan itti amane tokko waan barbaade ta'us namaaf jedhee hin godhu. Yoo dide ifatti si dida. Tole jennaan bakka garaa kee nama siif ga'udha jedhama. Innis dirree qulqulleessuu waan dideef leenjisaa waliin walitti bu'uu yaadatu Frank. Ispeen keessatti shaakala hojjennee turre. Erga wal dhabnee waan aarreef dirree keessaa ba'uu dide. Poolii qabadheen harkisanis gadhiisuu dide. Halkan guutuu achi buluuf jedhee na dide. Kadhaa meeqaan sossobee gara hoteela keenyaatti fuudheen galeen. Nama akka malee mataa jabaatudha. Amala gaangee qaba jedhan. Leenjisaan isaa kun waa'ee amala Keevin yoo itti fufe dubbatu amalli isaa kanatu sadarkaa guddaa kanaaf isa ga'e. Nama waan itti amane hojjetudha malee tole jedhee nama ta'ee carraan namni biraa kennuuf eeggatu miti. Dhimma isaa harka isaatti galfachuuf nama jaallatu jechuu deebisanii ammoo isa jaju. Parsantii 99 nama akka malee callisuudha. Hin dubbatu, hojii isaa irratti xiyyeeffata. Garuu nama jecha isaa eeggatudha. Akkas naa godhaa jennaan homtuu isa hin dhaabu jedhan. Maddeen biroo ammoo yoo gabaasan yeroo maan siitii keessatti jiru kanatti Keevin yeroo hedduu waan callisuuf tarii dhiphina yoo qabaate jedhamee yoo qorannoon hancufa irraa fuudhamee godhamu nama dhiphina homaatu keessa hin jirre ta'ee argama. Inni dubbachuu caalaa nama hojjetee agarsiisuu barbaadudha. Garuu ammoo dirree keessatti namni sirriitti hin taphanne yoo jiraate yookaan ejjiinsaanis akka yaada isaatti deemuuf dide nama sagalee isaa ol kaasuun dubbachuu jaallatudha. Sodaa homaa kana hin beekne ifatti nama leenjisaa isaas ta'e taphattoota waliin isaa ta'e mormudha. Achii booda garuu ga'umsa taphattoota homaa hin miidhu. Inumayyuu tapha irratti abidda ta'uun galchii lakkoofsisa yookaan kubbaa mijeessee kenna. Kaayyoon isaa mo'atanii ba'udha. Taphattoonni kilaboota adda addaa garee watii saappii keessatti ittiin mari'atan qabu. Fakkeenyaaf kan Manchester City keessaa taphattoonni garee A jiru yaada marii as keessatti kaa'uun keessatti yeroo hedduu Keevin De Bruyne yaada hin kennu. Hiriyyaan isaa tokko waabeffachuun Champions Ispoortii yoo barreessu yeroo erga waatsaappii deebisuu kallattumaan dubbii gogaa itti dubbata. Dirree alas amalli isaa tokkuma. Yeroo baay'ee tasgabbaa callisaa fi amala qabeessa. Garuu gaafa achi dubbate sirraa haa qabu. Siliqimses dhiises waan itti amanes deggeruufis ta'e mormuuf irruma gadi sitti hima jedha. Keevin De Bruyne taphataa akkanaa amanamaa fi dhugaa dubbachuun beekamudha. Inuma yeroo Genk keessatti taphachaa ture taphattoota urjii kilabichaa kabajamanitti kallattumaan dubbata akka ture leenjisaan isaa yeroos ni hima. Taphataa booda TV tokkoof yaada yoo kennu baay'ee isaanitti qaana'e. Warri taphachuuf fedhii hin qabne maaf kilabicha gadhiistanii hin baatan jedha. Kallattiin dubbachuun isaa amanamummaa fi qajeelummaa isaa amala isaa yeroo hundaati jedhee hiriyyaan isaa sun. Keevin De Bruyne ijoollummaa irraa jalqabee deeggaraa Liverpool ture. Kanaan ammoo maatii isaa irraa akka dhaale ni himama.
Haati isaa lammii Beeljiyeem taatus Burundiitti dhalachuun Londanitti guddatte. Akaakayyuun isaa akkasumas deeggaraa Liivarpuul waan turaniif kutaa ciisichaa Keevoon Deeborneen ijoollummaa suuraa taphattoota Liivarpuuliin faayamee ture. Tiishartii taphataa Liivarpuul Maayikil Oowen uffata ture. Harka mirgaa Peeppee Gaardiyoolaati. Peeppeen Gaardiyoolaa Baarseloonaa yeroo leenjisaa turan taphataa urjii addunyaa ta'uun badhaasota baalaandoorii injifachuun riikardii kan qabate Liyoonel Mesii qabu ture. Mesiin dura maqaa ka'uun jiraachuus baatus taphattoonni sarara gidduu lamaan Andrees Iniestaa fi Xaavi Hernaandees garuu dhiisuun hin danda'amu. Peeppeen taphattoota kana guddisuun qofa osoo hin taane ittiin addunyaa kubbaa miilaa to'ate jechuun ni danda'ama. Biyya isaaniifis milkaa'ina guddaa warra fidanidha. Baayer Muunik yeroo leenjisa ammoo Frank Riibarii fi Ariyaan Rooban akkasumas Toomaas Muuler fa'aa eeruun ni danda'ama. maan siitii keessa taphattoota jajjaboo hedduu jira. Sababi isaa ammoo Piriimiyer Liigii keessatti taphataa jabaa tokko irratti hirkattee milkaa'uun waan hin danda'amneef. Garuu Gaardiyoolaaf Keevoon Deebornee cinaatti taphattoota akka Bernaandoo Silvaa, Haalaand, Roodirii fa'aa qabachuun waancaa Piriimiyer Liigii kana dhuunfaa isaa godhateera. Waggoota 7 keessatti waancaa Piriimiyer Liigii 6 mo'ateera. Bara kana waancicha mo'achuun walitti aansee yeroo 4 mo'achuun Piriimiyer Liigii keessatti seenaa haaraa hojjeteera. Keevoon Deeborneen Gaardiyoolaaf waan hunda isaati. Sarara gidduu irraa bakka barbaade isa taphachiisa. Fuulduratti butee yeroo taphataan sarara duraa hin qabaanne isa taphachiisa. Sarara kamirra iyyuu haa taphatu Keevoon Deeborneen dirree keessatti jiraannaan kubbaa galchuu ta'u eessarraa iyyuu mijeessee kenna yookaan galchii murteessuu lakkoofsisa. Peeppee Gaardiyoolaaf yeroo gara maan siitii dhufe Keevoon Deeborneen Bundesliigaa Jarman keessatti beekama. Yeroo gaariitti walitti dhufan. Taphataa guddaatu yoo irratti hojjete sadarkaa guddaa ga'uu akka ta'e Peeppeen hubateera. maan siitii yeroo dhaqus dursee kilabichi Keevoon Deebornee akka mallatteessisu gaafataa akka ture ni himama. Kun osoo ofii isaayyuu kilabicha hin galin Peeppeen Keevoon Deebornee yeroo argatu bakka hedduu taphachiisee bilisummaa sochii guddaas kenneef. Deevid Silvaa fa'aa sooroma ba'uuf deemu. Namni isa bakka bu'u ammoo Keevoon Deebornee. Kun akkuma Gaardiyoolaa barbaadetti ta'eef. Inumayyuu dandeettii dhokataa taphatichaa hedduu akka ba'u kan godhe leenjisaa kana jedhama. Keevoon Deeborneen waan hunda leenjisaa hedduu dinqisiifadhu Peeppee Gaardiyoolaa jechuun miidiyaalee yaada kenna ture. Taaktika taphaanis ta'e falaasama isaa hedduun jaalladha. Kubbaa miilaa anaa fi inni ija tokkoon ilaala. Kanaaf gammadee dirree keessatti akkan taphadhu na taasiseera jedha. Falaasama taphaa Peeppee Gaardiyoolaan hordofanis akka Keevoon Deebornee taphataan ta'u maan siitii keessatti hin argamne. Dafee waan gochuu qabu yaada. Murtoo fudhata. Kanaafis akka isa hordofan nama taasisudha Keevoon Deebornee. Yeroo Gaardiyoolaan hanqina taphattootaa qabu bakka adda addaa jijjiiruun isa taphachisa ture. Kanaaf ammoo takkaaf muufatee hin beeku. Kan inni muufate dirree keessaa leenjisaan isaa wal dhabuun yoo jijjiiramee ba'uu fi yeroo Peeppeen ajaja itti baay'isu qofa. Keevoon Deeborneen bakka adda addaa taphachuun koo akkan taphattoota faallaa dursee waan hubadhu na gargaare jedha. Dandeettii lakkoofsa taphatee hundaaf ta'u waan qabuuf Keevoon Deebornee harkatti kubbaan akka salphaatti hin badu. Yeroo inni miidhametti maansiitiin madaala dhabuun rakkachaa ture. Jalqaba bara dorgommii kanaatti kun ragaadha. Akkuma taphatichi deebi'e Maanchister Siitiin cimina biraa keessa galaa dhufe. Waancaa Piriimiyer Liigis walitti aansuun yeroo 4ffaa mo'atan. Galchiin Haalaand lakkoofsisu hedduun isaa Keevoon Deebornee irraa kan ka'udha. Taphattoota isaa waliin taphatan cimsuufis nama gahee guddaa qabudha. Keevoon Piriimiyer Liigii keessa taphattoota miindaa olaanaa argatan keessaa fi isa jalqabaati. Garuu waan qaalii ta'e bituu hin jaallatu. Kun
taphattoota kaan irraa adda isa taasisa. Hiriyyaan isaa tokko yoo dubbatu guyyaa tokko mana dhugaatii tokko galuun kookaa qaruuraa tokko paawundii 26 ta'u arge. Kanuma dhiisee ba'e jedha. Kubbaa miilaa haala maatii isaa waliin dabarsuu jaallata. Ijoolleen isaa Maa'oon Miilaanii fi haadha warraa isaa Miisheel waliin hiriyyoota hin baay'isu. Keevoon Deeburne nama hiriyyaa isaa ganame. Chelsea keessatti lameenuu taphataniiru. Karra eegaa duraa Chelsea Tiiboon Koortuwaa kaadhimaa hiriyyaa isaa Keevoon Deeburne waliin kachachaluu irraa kan ka'e lameenuu wal hin dubbisan. Karaa eegaan Real Madrid Tiiboon Koortuwaa fi Deeburnen ijoollee biyya tokkooti. Garee biyyaalessaaf waancaa Awurooppaa fi waancaa addunyaa irratti yeroo waliin taphatan leenjisaa isaaniif qormaata guddaadha. Lamaan keessaa tokko dhiisuun ulfaataadha. Waliin taphachiisuun wal hin dubbisan, wal hin jaallatan. Bara 2014 ture. Jaalalleen Keevoon Deeburnen hiriyyaa isaa Tiiboon Koortuwaa waliin kan jaalala jalqabde. Waan waggootaaf Keevoon irraa dhabe Koortuwaan halkan tokkotti naaf kenne jechuun gaazexaa Speen Tribune jedhamutti himte. Koortuwaa waliin yeroo baay'ee haasofna. Guyyaa tokko walii arginee waliin turre. Nyaata akka gaariitti na hojjetee Keevoon waan akkasii hin godhu. Kanumaa walii gale jette. Keevoon Deeburnen yeroo taphaan morkattoota ta'uu Koortuwaa waliin walitti dhufan yeroo hedduu galchii irratti lakkoofsise. Tarii yoo aarii fi haloo isaa hir'iseef. Waan akkanaa taphattoota muraasa biratti waan baramedha. Kan baay'ee kana himatamu ammoo taphataan duraanii Chelsea Joon Teeriidha. Taphataan duraanii Man United Ryan Giggs ammoo haadha warraa obboleessa isaa waliin akka ture himama. Kachachala akkasii fi gudeeddii mana murtiitti